يا ربي لا في نخوتين ستي مدى مليني نمباسوس ملد الدوارا فرينك يا قدا يا ربي قدارا أتم عنه جيتون الرجال تورا دنيا آخرات رني الرب ركاسني رب دجاسني يا كن والله يا رب ومنك أواسك والله أواسنك أواس بركاتي الحمد لله نولو مقامنا نامنك إن الله سبحان الله كلمتي بكمرة توركن إساني أرجع جرا ربي ركو تنالله نورا بلال والله ما جت أنا دوه دياتا نياتا بلال والله دبّت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اللي دبنا يدينجر إن شاء الله بإذن الله. أكو عندي محاضرات نرجع. جزاك الله خير. ربي سني هاكل. أشياء ودي ربي سني هاكل. ما ريال دبلا مسادا أبي ما شاء الله ربي سياكل نبلتي الله أكبر. هذا ربي سني. ربي سياكل نبلتي. هاجالت. ربي. تجاب ودي يا الله ربي دنيا كأنه شيء كدعاء يقول في سين نموت أول سين تسا نموت أول سين تسا ربي كبدا ورمو كبدا إن شاء الله إسلام كبدا نقل تبيتي تدي ربي سنين هاجالت يمكن ربي دجاب maqaa wajji barreessa maqaa wajji kuno akaawuntiin biyyaallee kuno barraa'ee akaawuntiin biyyaallee barraa'ee qabadha hawwi maqaan maqaa kanumatti ni mamoo jalattiin barreessi jala barreessi akaawuntii wajji Abdii Maamajja obboleettiin jenne reefu tana reefu tana obboleettii jedhaa turtanii bar maal jedhu akaawuntii obboleettii biratti goote obboleettii akaawuntii jala barbaaddee dhabdee bar gizee taan nama kanarratti hin dabarfadhaa gizee taan isarratti hin dabarfadhaa obboleettii irratti hin dabarfadhaa jedhe san jalaa dhabnaani kana agarree kana fin nama kananii amantii homaa rakkoon hin jiru. Isuma gaafadhaa gaa. Rakkoon hin jiru. Hin beekamu akka duraanii asitti ergitu garagaraan itti ergamaa. Waan gootu obboleettii tiyya. Amma isiin haa galtu jedhi lakkoofsa kiyya kana barreessa fi lakkoofsa kiyya sirriitti haa barreeffattee qabattu. Ani bakkuma tana jirata akka jedhi. Yoo boolee gabbuute akkuma boolee gabbuuteen natti haa bilbiltu. Yoo natti bilbilte anatu boolee isiif ijoollee isiillee fuudhee ganti biyyi isii bakka tami. Eessa galta? Ati sila eessa galta? Biyyatti eessa galta? Warra isaati. Biyyatti eessa galtaa? Adaamaadha na biyyi tiyya Adaamaadha. Allah. Adaama galaa jette. Mana qabdan eechi keessa. Obboleeyyan tiyya achi jira. Warri keessan duraan eessarraa achitti galtan. San dhiisi amadu san dhiisi sun rakkoo miti bakkuma isaa isin Adaama eega galte homaa rakkoon qabu amma wanni guddoon isii akka biyya galtu. Eessa galte jettan isi? Mana jaarsa kiyya gala hadawanni magaalaa Harar gala machaaraa gala warra kiyyatu Adaamaadha malee machaaraa galan. Akkas jedhe. Inni illee narra hidhamee baneedaa jira bara wallaahi silaa waa takka silaa hin uffisa. Amma waan gootu. Nama tokko miti hawaasa guddaa tokko jira innis ijoollee tana kana narraa gurga qabame. Mee na dhagahi kaateetu waan gootu. Lakkoofsa kana barreeffadhuuti. Akkuma gadi buuteen akkuma yoo rabbii si kasuutii kun si haa gargaaruti. Amma nama lakkoofsa ankawanti isaan beeyin irratti galchitee nama san waliin haasa'an malee
yookaan rakkoodha bilaasha ta'a birriitu bilaasha taati waan taateef gadi bu'iiti akka gadi buuteen anallee na biraa 10,000 qabda ana biraayyuu jechuudha. Anuyyuu 10,000 na biraa qabda akka waan deenitti lakkaa'an buute anatuyyuu tiktookii kanatti dubbatee uummata waa gargaaruu barbaadu kan iyyate kanallee anka wanti baafattee anka wanti bakka allattiin sii galti waa takka rakkoon achumaa galeetiin rakkattu waa takka illee illa koosikii kana barreeffatu. Amma warra Saudi Arabiyaa keessa jirtaniif xiyyeeffadhaa akkaawuntii sheekaa kana. Lakkoofsi kana dhumtee 47 kana. Barreeffadhu kan. Shirri warri biyyaa Ahmad Marra Qarqaara irra jira isarratti erganii fi ganaa agartee. Dura haa dhuftu isiin haa galtu osoo narratti hin galchin duratti na bira haa geettu gaafa isin na bira geettanatti. Isimaa banan akkaawuntii bananii fi tiiktookii kanarratti deebitee waan ijoollee teetiisii gaafannaan urte akkoon hin jirtu sun. Adama dubbiin fardii achi keessaa porososii kee fixattee galu. Namni nuti nama asitti nama kadhannee akkaawuntii eenyummaa isaan beekne yoo boru ansin beeku namarraa horiisii kadhannee akkaawuntii nama jallisnee galchuun hin taatu. Amma waan achirraa galtuun irra hojjetu. Kanatu duraanin isaan illee duraanin itti ergataa jira. Atama san dhiisi jechuudha kan rakkoon akkanatiin jechuun jirra bar ila amma wanni dursu ati fayyaa keetiin gara biyyaa galuudha waan suudii keessa si barbaachisu xumurattee erga xumuratteen booda gara biyyaa yoo galte Ahmed bira dhattee Ahmed si fuudha eerpoortiidha achirraa isin jettan kunaata wallahi akkisin naan jettan mulunnaata. Achirraa namni si gargaaruu barbaadu inni gartee akkanuma laayikii dhufee akka si gargaaraniif akka waan biraa si godha haa godhu amma wanni guddaan achi galuu waan ta'eef piroosesii achi si barbaachisu warri agartee Saudi Arabiyaa keessa jiranii ka danda'anii si gargaaruu danda'an karaa sheekaatiin si haa gargaaranii kaan ammoo tikkeetti anillee si mura waan ta'eef tikkeettii fi warra achi si gargaaranii gara biyyaatti galte. Atilaan lispaaze makee baafannaan lispaaze makan kee isaa ergita inni tikeeta onlaayina sii muraa ati xiyyaara kee kortee galuu qofa biyya gallaan amattu jira maatii keetiin si gayaa qarqaarsa si barbaachisu achi boodallee si goona rakkoon hin jirtu amma wanni fardiin waan atachi keessa porososii lispaazeetiin fixattee ilmaan tee nyaachisattee obaafataa waan kana fixattuun wanni barbaannu. Kanaaf ijoollee Arabiyaa keessa jirtan akkaawuntii sheekaa kanarra gargaaruu dandeettan immireejansitti maariyaala 50 taane waan ammaan tana sheeka bira galchuufii dandeettan boruu hadha keessatti waan beellama hin qaban. Kana akkasii nu gabaabtaa dubbii. Waan biraallee wanni itti dabaltu Usmaan warree gartee karaa piroosesiitiin illee akkaataa liisee paasii argatuu dandeettu irratti gargaaruu danda'oo jiraate. Bira dhaabbatee haa gargaaru warri magaalaa isii keessa jirtu keessa jiran jechuudha. Keessattuu warri Riyaad yoo jiraattan asirratti dubbadhaa nu gargaartanii piroosesii kana nu Umunaayif dubbadhume Umunaayif iyyuu gargaaruu dandeetti anin beeka. Umunaayif. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mee maal jettame maal gargaartaan ati mee Umunaayif ati mee paaspoortii kan kee koppima yookaan footoo isaa qabda obboleetti maqaan kan kee eenyu? Maqaan kiyyaa Aashaa hin qabu. Lakkoofsa paaspoortii keetii yookaan koppii paaspoortii keetii? Hin qabu wallahi xalabatti hin dhiisee biraa bahee hin qabu atakkaan. Rakkoon barka rakkoo ta'ee kanaa beektanii? Yoo waggaa meeqa namni xalabaa hin bayinaa jedhee iyyuu bar rakkoon nuti ta'ee bakki maraa rakkoon himamu kun har'a waan akkanaati. Rabbis illee nagaan haa galchuu fakkaattonni akka keetii illee hedduutu jira ganamaa galgala rakkoo hedduu dhageenya Rabbis hin haati ishuu Rabbi nagaan biyyoota isaanii isin haa galchuu. Mee Umunaayif maal jettaati? Hayya wallahi hundi keessanii yoo itti hirmaadha namni biyya Jazakumullah Rabbi zajaan teessan jaannata haa taatu teessan teessan jaannata haa taatu. Wallahi ni jinqadhee Rabbi jinqii keessaa sinaa baasu wallahi. Mee jadhi dhagamu mee dubbadhu Umunaayif. Hayya dubbadhu mee Umunaayif. Hunduma keenna rayyuu ga'uu dandeetti.
Kanaafuu hundi kennayyuu warri as jala jirtan nama 100 taatan riyaala 100 of qabaati nama kana rakkoo keessaa baafnu keessattuu daa'ima waliin rakkata wallahi kophaa ofii rakkanne hedduu qalbii nama cabsaa an sarraafa argadheera sarraafa rasii kaa waqtiitti waa rabbina laafisirra ammoottiyyuu karaan an danda'uuni lakkoofsa paaspoortii baasuudha ati lisibbaasee kasi barbaachisu lisibbaasee ammoo warri riyaal kennaa jira waan ta'eef daa'inaa si keessummeessan daa'ima waliin ta'uun kunillee bareeduma maashaallah wallahi rabbi nagaa si agalchuu iyaadini oromoo si jira annaa oromoo jala jirta ammoo of qaba biyyaadha qaba fi barakallahu fiik warri waanii yattanimmoo waan gaafa biyyatti isiin galtee nama hunda hirmaachifnaa har'a warri biyya Saudi Arabiyaa keessa jirtan hirmaata. Warri Saudi Arabiyaa warri waanii yattanimmoo keessan na dubbisa. Keessan sheeka dubbisaa wanda isaanii qabadhaa kinoo irra galchaa fi lakkoofsa kiyyallee isinii deebisaa. Saada abbe maal jetta? Assalamualaikum. Ergina keessa Yeroo Dr. Ahmed nama riyaadii kennu jantan ergadhee irraa fadheessu. Yani ani dura asii bakka buutuufi barbaadeetiyyuu. Ay. Okay, achi bakka buuftaafi? Nasi bakka buuseefi booda yoo ergummoo keessaa muradha jedhee ture yeroo masjid quraanaatiif ergu akkas yaadee ture yeroo sanitti. Rakkoon illee goona. Ani wali qabee wakkas ta'ee riyaada 600 erguu danda'a. Booda immoo ani yeroo ergu murachuu hin danda'a. Achumatti eega jedhe irra adiidha achumaa kenna. Achumaa kenniifi Ahmad obas rakkoon qabu. Kan kee achumatti eegi achittillee barbaachisaani. Obboleettii keenya takkitti dhaamsan dhaamuuf tarii isiin beekta waan amma yoo dhufte rakkattee inni ani Suudii ture beekta. Biyya rakkinaatii beelaa waa takka namni namaa waan godhu akka jettee yaadda. Obboleettii nama baay'eedha waan gargaaruuf waan taateef nama tokkocha waa takka waayyuu salphaadha namni gargaara. Asumarratti dhufni si gargaaruu dandeenya hin sodaatinii. Eegimee Ahmad obboleessa mee namni jiijii jettu kun dubbadhu aljala barreessaa turtee dhibba jedhaa turte. Nama magaalaa Riyaa keessa jiraatu bakka jiraatullee nama dhaqee qaamaanillee ilaaluu danda'u. Waan ambaasii fi akka karaatti dhumuu fi jettanii kanallee ni gargaara inshallah rabbi wajjin rabbi nu alaafisu. Mashallah. Rabbi sirraa jaalata ammoo rabbi sirraa jaalata. Yoo dhaqee dhaqa wallahi fira takkan qabu waan kar jiriyaa keessa illee rabbi malee wallahi rabbi gaafsan biyyaa na baasu. Riyaa teessee jiraata ana ni jira. Wallahi rabbi malee maan qabu kama dubbadhillee dubbataa jirti dhageeffadhu ka obboleetti Aisha jettee maqaan kee. Riyaa teessee jiraata. Karji jira. Karji mana eenyu jirta? Manuma kiyya keessa jira. Dallaalummaa jaleeta? La waa takkan dallaalummaan qabu wallahi ani riskii matiyya deemee dalagadhee humnumatiyyan jiraataa ture wallahi alhamdulillah rabbil alamin. Rakkoo dhufuu kan qabaachuu taates nama dhufee si fuudhuu hin danda'a makiinaan qaba siin fuudha. Rakkoon qabuu yoo kan qaqqabsillee mana wallahi keessatti dhibamee alhamdulillah bakka laas yoo jiraatan mana keessa qabda hin deemu jedhee taa'e. Wanni dhala amma kiraan irra dhaabbatu deema malee amma manuma sii jirti baatii takka qofaatu hafeef kiraan. Rakkoon qabuu lakkoofsa Abbootiin baan takka keessa galuu dandeetti ka'e yoo lisfaasee wanni jedhee kun obboleetti kun qabdee fi hajjettu lakkoofsa isii fuudhu kunoo lakkoofsa isii fuudhu. Nama seera qabu ammallee dhiyoo tanaan Itoophiyaa irraa deebi'ee nama seera qabu ambaasiillee isin geessee si fuudhee fida. Allahu akbar. Mashallah. Rakkoon qabu. Rabbi sirraa jaalata. Mashallah. Raduu riyaa dhufnaanis na bira buuta. Ayyee. Kunurraa dhumate jiru. Nama si dhufeetillee harjirra amma yeroo amma jirutti illee nama si fuudhuu danda'u.
ما شاء الله يا ابو كسي كودي يا ابو كوتو نقول يا ابو ندك والله كالين تكنجرت نانجر كالين تكنجرت والله واتك والله ونن نجابسي تيا بوليتي ربي سرها جاي والله كامل وان دندي تنيات في شيء كركونو سرافا شيكات تقالشا شيء نيكونو جيجي نيلي والكنما وان دندي obboleettiin teena tamma obboleettiin teena tamma ليسي تي في غاري في تين غاري قبضو حاجة كيستوني رقمك يرجيف يا رقمك يزلت ترجيف لكن سأل جمع سيسبر سافر البصرة أيه لا أتقالت obboleettii teena tamma dhakeellee والله راكون لغا أبوليتين تينا غاب توكو شيك أبوليتين تينا تاكا دبي كيست هاتي رادو كبدي بيجاتي دوا سنة باتي شاكي مالي تايجي أكانو ماتي دوتي أتي نوتي ماتي أبوليتين والله يرو دوا سنة كبدو لكن سأل دواشن أفر دوا سنة أفر سوادا كومنتي جلك كتبي مي لا كومنتي موبايلي ده أنا اشتراك أنك بفاتورة ده مش كل ما نرجو تنزيل نربو أنا سندي بسا هيا ممان سر كودا ممان تنا نتي مي أمو من نقول دوا عشان أفر هيا دوا شنافر دوا سدد دوا سدي سدد سجل موقع سلمان ناير بتا واتساب ينقبا يرو نجيفتت يرو البو فتت يرو فتنا قولي سيم في دركون قبو جبتوني كابتا والله واتكن قبو يتبرع مما ويسين سلام انا كان ناقرين تجرتي بني دوتو والله اكن جولي سي انا بيتي اكن ججراتي سجر والله ميواس جولي ما كان دام لا سيرتي وان قلبي فدوان اما انتو بدوكا نغا اما رقمني يتبي سغني سغر كنو خمالي كايسي تيمي ميسا قلت وقلبي فتون غاري دابي مالا دوينا في ميفتشو إلا وان قوتو نما أبليتي هاوي وان قوتو أما لا الملكة شكرتين بوسان جرا شيني لكوسا أبليتي كأن جيجي كان فرطاني جراني جيجي نمو غنما دفتي أتي ميشا في أبو بيفتوسا أفريشان إتلي آتاتو يروه الربا كاتن ميشا بيفتي حافوتي مالا في جيسيتو بوروسان دي إفتان هاقودا نديس إفتان إفتان هاقودا من نكراني رتن نموتي yoo mana ofii geessite isheen ammoo jiijii lakkoofsitu kanatti ammoo isin akka isin dubbattutti wanni hin qabdi nu sarraafaan qabdi mallaqa sarraafa dabarsaa fi jiijiin ammoo mallaqni yoo bira gahee jedhe dhuftee aanan jettuu fi waan nyaattullee bittii fi jiijii fi ammoo muhee wal qunnamanii muhee biraa tikeetti hin muranii fi amma waan dhufte biratti dhuftii fi achi haga sanitti haa xumuramtu. Gaafa xumurattee itti lakkoofsitee kan inni qabdaniimi antibeetumaan akkatti liitiin isin waraabee waan qabu isin gargaara. Jiji lakkoofsa kiyya qabadhu. Hayyee. Inni tikeeta ni muraaf jedhe yoo lispaazee waaqofti xumuramee jedhe tikeeta na xumuraaf jedhe obboleessa keenya. Class 1 sadan classii godhi tokko torba. Ilaasi Dumti meeqa lakkoofsa keekumsa? naddu faa lakkoofsa zeen lamaan nabbu'ee zeen takka shan duwwaadha takka jaha takka shantamis nabbuute jaha nabbu'ee lama. Tashaan duwwaa sani tasi? Nadduftee ajjeer keessaniif hin deebisa. Kiyyallee qabadhu. Mohan tikeeta na xumuraaf jedhee amma namoonni biraa warri ishee qabu yoo fuutee xumurte. Mu'a keessumaan ergi qabattee mi hawwi ati lakkoofsa mu'ee qabattee mi? Followeera oliitii fi. Lakkoofsa mu'ee qabattee. Maqaan kiyya Fatii Abdurrahmaan. Maashaallah. Fatiyaa?
عبد الرحمن ربي سرها جالتي فيك دعاء قرآن وقلتي تنتون فرتيسي اللي والله أنا ما ولي عجزة جرنا بيتي ورطوتي كان يجي تمرو بكا كان يا كركارن تجدا الله تبارك الله أما وني دوماتين وني بروسوسي هجم تكا كبربادو باسي هجم كبربادو نبيك مو يا جماعة أما لاسباسي يو خنمتي فالكا غوجا خدشاني غوجا ديدمي فيسبوك رتي غتا بس ما غوجا سيامني بيجي بسمنا خلاص تكيت خمرتا ان شاء الله ما هو جول لنا غسني ورت مالي مالي بسباس باي وانو غاوات تكيت دواني غدان اسكيس تكيت وان غدا رب بوليتي كنا كبدي في ميري تكيت كبدي عملي حاجه ديمتم منكيه تفتيتني بوليتي ايه كمان يصير تركون الله اكبر ربي يعطيك والله سيدنا ربي يعطيك دعاء قرآن كوسكية بريسيرا كابت دمي جلب بريسيرا فاتيا يعني نرتا واتساب نبي دمتا واتساب نبي دما لك كوسكنا بريسيرا الحمد لله أبو ربي تناقم مجيس مرة كيسان ربي أقم مجيس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ربو أجمعين أولياء إسلام ربي فيا عجائب ربي سيا كنو ربي سيا فيسو عافية تامة سيا كنو اسم رمو ما شاء الله ربي خير رتولت نقابه مركنا ورا خير لانقل ربنا هاتايسو جزاء ربي سيا ما كنا فرصو خير ربي ساغرو دكتور أحمد رب دلغات سنسن سن راجارتو اما غرتني مسكين ناتي رب نما دنيا فاكرت اللي ربي ملك رب شنعبدو رب سن راجارتو والله ربي غرتني ابك سنجه تمرتو خيري سن علافسو رب ما فتاتني لغا في بدا باتني والله نما غرتني دنيا اخرتي ربي رحمته وديف رب سنعبدو دلغات سن رب سن راجارتو كوما شاني جتو تنا دكتور احمد يا ربي يا دكتور رب ترغي هاغل تركو نجرو الله تكتي دبدي دامي انيله ركرا ديرا ديما موي رب شر حاجالتو انيله توي أبورا بدأت أقول لك شرير تيجي سلامتارك بهاكا والله أموري كيسة كيسة أكثر ما تنام نجارة دام تكرا دوبا أبلتي تنا فاتي الله رب سياغام ماچي سنو كام ماچي تنا هورته عائشة namni atitti haasaa jirtu kun nama waastinaa qabu nama yoo lubbuun jiraan inshallah gaa nama waan gurdaa sii miti nama 500 inshallah rakkoo keessaa baasuuf yaalii goonu takka jedhe abdiin ati godhattu abdii horadhu ammoo takka jedhe nama sabni abdatetti haasawaa jirta nama tokko lubbuu nama takkaatti nama lama osoo hin ta'in nama kumaatamaan nama abdii nurra kaatu kanaaf hawwii abdiin teencitini waa takkaayyuu hin taatu lakkoo isa keenya qabadhu borullee nuti wajjin jira haasoo asirratti haasoo inni kana waastinaa qaba jechuun wanni haasoo inni keenya kun jabaadhu si anu sunu abdadde dhufe anu sunu abdadde dhufe rabbi waan abdattani sinin dhoogin inshallah rabbi waan abdattani sinin dhoogin rabbi fayyaa sinin haa kennu wallahi fayyaa rabbi fayyaa nama qabani wallahi asumarratti dhaabaan gara kiyyaa yaada yoo qabaattanii hin dhaggeeffatu. Hawwiin koo jannata tana tu beetta asuma nu jala oolti achi quba qabdi beetta laaltee mana laaltee fitte qabdi duraayyuu si fide baga rabbichi milkeessa wallahi ani onni na cabe bari hurkaan narraan gara gale waa maaluma jennaa kam taane dubbanne irrifanne bar wallahi irrifanne anu yoo awwala sillaale wallahi rafu eda darbi qaba Usman wallahi anu rafu eda isim arginaan seene wallahi Simara Rabbi والله ربي سني رفعتي سني ركو ربي سني تفدي نما جل ربي هرك سني كبتي سني ربي والله فيا سني أكنو مرة كيسن ربي سني راجعته
namoonni narra waa ergu eddan immoo keessan na dubbisa lakkoofsa kiyyallee isinii kenna osoon ergine keessan na dubbisa. Akkasii qonni isaanii qabadhaa kunoo TikTok isaanii kana follow godhaati. Dubbi isaanii namoonni niyyatan filee hadhaa boru keessa galchaa fi waan niyyatan san sheeka biraan gayaa sheeyni jiijii biraan ni gahanii jiijiin obboleettii teenna haga dandeettuun tajaajiltee akka lispaasee baaftuuf gaafa lispaasee baaftee mu'aa bilbila isaa qabattee heeloo Illee waan eenyu yoo tikeeta kee murattee finfinne gabbuute heeloo Ahmadoo asiin bahee jira jechuudha malee. Allahu akbar. Akkana ajaa nama baasa. Alhamdulillah jedhe badde. dhaabanna sirratti illee gargaaruu inshallah. Fasiyaa gubbatti irratti to'annee isillee gargaarra. Nama beekuu hedduun qaqqabnaa riyaad keessallee akka dhaqanii irratti gargaaran nama tokko ka atummaan keessummeessanii guyyaa 15 biyya Suudiitti nama dhibaa ijoollee wajjin qallabuu nama dhibaa akkasi gargaaran nama biraallee sirratti goonaa akkasitti nu hubachiisaa deeme atillee inshallah gaafisiin galtuutti. Miyyuma sanarraa maana nakaa miyyuma sanarraa maana nakaa wallaahi simarra. Abshir. Ibeeka wallahi harargeetti abbaa feete baadhattee waliin jiraatti waan akka yaadiin isanii Ahmadoo kiyyaa. Nyaattu nyaatti bultu kooka waliin bulti waan akka waan akka dhibbaan hin jiru ganda jaalalaati. Ganda jaalalaati. Rabbi si iftaanitti jaayisa isinii goonare. Iftaan godhiif iftaan. Yoo feete boru isii fuudhi riyaadittiin galii iftaan. Nuti illee dalagaadha biraa deemmachuu yaanaa isii qofaa tafa jechuu fi tasgabbee isin eeggaa isii tanatti amaanaa kanninee nuti illee dalagaa teenya yaanne. Hayyee jiijii boru yoo sandee boruu fuutee birattiin galuu dandeette achi booda safaaraa akka mandee dhaytu jechuudha. Mandee safaaraa akka geessitutti boru fuudhuu dandeetta. Gigi, sinin dubbatti. Fatiha. Rakkoon qabu lookeshiina naa ergitee dhageeffadhu. Niin geessa. Niin dandee boru asrii boodaan sirdufa ganama abbaan manaa dalaga qaba. Asrii boodeessaa abbaan manaa bifa. Niin dhagee dubbachuutti laafatu. Niin dhagee. Yeroo jaayisa taatetti ganama abbaan manaa dalaga qaba. Boru asrii booda dhufee fuudhaa jette asrii booda jaayisa fiigoonee siina ina nutillee. Rakkoon qabuutti yeroo isin jaayisa taatetti nama kana argaan isin biraan jira fardi. Sa'aati kan karaa deebi'ama. Mashallah. Inshallah Rabbi sin raya. Dr. Ahmad follow na deebisa sin dubbisa. Ayya inshallah. Alhamdulillah nutin kunu alhamdulillah ya Rabbi rifatu refusan Rabbi dura sitti bane sitti aban obbo dunyaan dhumanne Rabbi sitti akenyu. Wallahi seenaa bakana yoo isinitti me wallahi biyya maqaa Keniyaa tana keessa ture amma Rabbi Ameerikaa geesseera sheeka kiyya meena dhagaa waa isinima. Wallahi arjaa namaati rakkataa kiraa irraa kafana jiru tana keessatti illee nama rakkataa irraa kiraa kafalu miskiina tokko biran dabarre wallahi abboo rabbiin ammallee akki isiniin jedhe wallahi guyyaa takka humna xiyya tanaan rakkataa biran tarre wallahi ka bishaan baadhatullee gaara baase Alhamdulillah والله guyyaa takka laafaa harcee baadhatu laafaa Oromiyaa gabbutee maatii bira gabbutee yaalattee fayyitee ilmaan ta'e waliin ni gammadda abshirii yaadiin wallahi rabbi. Amma bara alhamdulillah jedhe gaa wanni sirraa wannoo ta'e hin jiru hanqate hin jiru. Waan jiru biyyatti illee karaa Saudi Arabiyaatiin illee karaa biyyaatiin illee haala siin ijaayeera. Kanaaf wanni dhibbattuuf laal qalbii ta'e tana gad deebisi rabbi qalbii ta'e tana gad deebisi
du'aayi godhadhu rabbi fayyaa si haa kennu. Wanni inshallah wallahi waa takka yaadu barani amma galeetumaan ummatii argeetin yoo gisee takka sii ilaalee na keessa baatillee waa takka wallahi alhamdulillah namni dhibame binduu bar dhibame binduu namni abshir biyyatti illee akkatti yaalamtu irratti du'aayii si goonaa akkatti yaalamtu gartee adii mijeessina hawaasuma kanattu akka si gargaaru godha jechuu Ahimad illee Usmaan illee warra sagalee hawaasa kanaaf sirriitti ta'anii karama isaaniitii akkaataa yaalatti argatutti irratti illee ni hojjetan jechuu isaanuma qunnanii yaa mijeessanii. Namni immoo gara dandeenyuun karaa fayyaatiin illee wallahi rabbuma jira. Ani yaa jamaa obboleettitee na sana takkatti dhageenye hedduutu jira fakkaattonni akkanaa hedduutu jira rakkoo hedduu jira. Wallahi amma iyyannoo nu bira jiru tokko yoo dhageettan hundi keessanii imimmaan qabachuu wallahi rakkoo jabaa beeksisa hojjanna jennee mari'annee viidiyoo qopheessine. Iyyannoo ajaa'ibaa wayiitu maatiin jira aswarra makkaatirra. Wallahi nama sagaltamii haganaan jirraa nama guddaa nama wallahi Muhammad Dr. Ahmad nama biyyattis beeku nama jireenya biyya tanaatis beeku an jireenya hunda keessaan jira. Abshir wallahi rabbi si milkeessa sillee obboleetti teennaaf dirmachuu keetiif rabbi si haa milkeessu. Wallahi rakkoo meesiitu rakkoo dhugaatii bee jaran daqiiqaa haganaatti wanni haganaa hojjetamuu rabbi akkana yoo waliin namaa qabu bar. Waa tafakkurtaa bara waa tafakkuranii. Dhugaadha wallahi biyya takka humna qaba jedhee laafaa biran tarre. Alhamdulillah. Ofirraa boqadhu namni bilbila sheekaallee qabatanii bilbila sheekaallee rakkoo yoo jabaattanii koo argatiifan qabatee beekatu. Amin wallahi sodaadhetu maan kaatee kool baheen beeku miyyoon obboleettii rabbi gajaa'isi haa godhu isillee du'aayi naa godha na biratti duukachuudhaafin giddimattu onna baaftee kunoo isin biraan nageette ijjatee san dura tana na isin na dhaabe rabbi fayyaa isii haa kennu kunoo isitu isin biraan nagee rabbi fayyaa isii haa kennu na dhukkuba duudee amsaa kalaas jetteetiniin isin biraan nageette wallahi. Abshir namni dhukkubsatee hin du'u biyya teetitti illee galtee ilmaan teellee ni guddifatta rabbitu si jira. Inshallah ni fayyita rabbi si fayyisa uummata kan taatu. Dhukkubni kaleellee dhukkuba laafaa uumaa miti ni fayyita. Kalee takkattiin hin jiraata bara. Kalee takkattiin illee kalee namaatiin illee namni ni jiraata. Abshir rabbitu si jira wa tokkon taatu akkasitti qabadhu. Warri as jalaa ergatanii hundi keessanuu amma yoo seenullee barbaadan kun okoottaa seenaa iddoollee ni qabna. Warri dandeettan akkaawuntii sheekaa as jalaa sarraafaa qabattanii jirtanii sarraafaa sanii irratti hatantamaan galchaa fi waan daa'immanii aananiin bitattu waan porosoosiin godhattu obboleettiin teenna biratti fuutee haa jettu malee namni biyya namaa keessa jiru hagamta akka baasii agas ga'uu nama danda'ee waa jedhu hin beektanii galchaa fi sheeka irratti ergaa sheeka dubbisaa sheenni. Ati obboleettiin teenna Aisha sheekaan isii bira gahu itti beeksisiin isiin illee haa beeksiftu haala saniin waan mul'ataa waan dhugaa ta'e karaa kamiinuu akka uummanni keenya gammadutti nu ibsaa deema. Rabbi nagaan biyya teessis haa galchuu boqadhaa jedhin jenna. Warri ammallee niyyachuu fi feeta yoo jiraattan kunoo akkaawuntii sheekaatti galchituu fi mee dubbadhu. السلام عليكم. ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. akkami baga jiraatanii wallahi hedduu takka galatooma hedduu takka gammanne haala mijiyoon tun itti jirtu nutillee laalletuma qalbiin teenya amma jaarseesii isii dhukkubutti jiru ilmaan kana osoo inni qabutti jiru jalaa ol seenanii ilmaan kana isirratti darbanii jaarseesii qofa jalaa qaban seenanii mootummaan ullee akkasumatti qabde maallaqa guddaa kafallee baane saniif wallahi bileetti teenya tana bira ejjedhaadha warri waan qabdanii nutis waan qabnu
Ani amma akka dhaamsa waan haga ammaa taazabu jirruutti biyya Saudi Arabiyaa keessa warri mana xalabaa keessa gaafa qopheessaa biyya teessanii galuuf qopheessaa haga gaafa kuftanii lafa geettanii hin eeginaa waan qabdanii biyya teessanii galuu yaalaa rakkoon isinitti deemaa jiru rakkoo fagoodhaa. Rakkoo jajjabtuu isinitti deemaa jira. Wallahi haasawni keessanii Osmaan hattannummaa warri qaamaa qabu amma galuuf taana haqiqatti dubbiin jajjabaate warrummaan qaamaa qabu galuuf taana namni of dagatuun qabu wallahi biyyi jijjiiramaa jirti rakkoon nama kenna jabaataa jira. Anta namnummaan qaamaa qabu amma jiruun itti ulfaatte dalagaan hin jirtu tajirtullee mootu jarattiin akka malee nama godhaa jirti. Biyya of dagatanii miti of yaadadhaa hawaasa kenna of hin dagatina wallahi of hin dagatina gara biyyaa yaa sheeka iyyannoo namni keessan TikTok kana keessan nutti barreessu wallahi ani haga TikTok kanarraa baduuf hin jedhe yaa rabbi yoo ana sababa gootee nama tokko rakkoo oolchite lubbuu oolchite beeka waan jedhu wallahi rakkoo namarra namni nu himatu kana namarraa fuuna eessa geessina ummatuma kenna kana warruma wallahi rakkoo himnu maraa irra deebu kun obboleeyyan teennataa warra akka fakkeenyaaf saadaa abbeta rakkoo asirra himnu tokkochi isii jalan dabarre rabbiin itti haa kennu warra akkanaa kanallee rabbi rakkoo jalaa nun dhageessisini wallahi haga saalfadhu yaa rabbi biyya ijoollee tana warra waa harkaa qabateetiin akka biyyatti hin galle godhaa jirra jennee haga yaadduuf nuti akka sadarkaa agasii ka geenne rakkoo ammoo akkam goonare Dubaayii keessaa akkana booyan Saudi Arabiyaa keessaa akkanatti booyan amma san birallee dabarree kunno haga daangaa biyya Siiriyaa kana keessa jirti ijoolleen teenna jiran wallahi mee akkam taanayye mee akkam taana biyya keessa rakkoon kabeettan san halkanii guyyaa Usmaan alhamdulillah ka rabbiin furmaata namaatiif nu kaa'e ka rabbi kun carra akka carraatti ilaali osoo dhugaa ani akka malee hamina cabxireefu mataa cal'isee dhageeffataa ture akkam malli falli maali jedhaa ture rabbii nama fala fide ka rabbuu alhamdulillah manni keenyayyuu bakka namatti waa himatu argatee duraan ka osoo kan argatin lubbuun isaa dabarte baay'eetu jira carraa kan arganne furmaata waan tokko mala tokko buusunu ka rabbi nama furmaataa nu godhe kun akka carraatti ilaale akka carraatti osoo akka hammeennan ta'in alhamdulillah ya rabbiin galanne haa ga'u ka hagan hawaasa kee anna gammachuu guddaa amma inni kofla wallahi maalifi shakkii takkan qabu amma obboleetti birrii biran geetta akka jedhu waan aanan bitattuu fi bakka isiin galtullee karoorri marii kaayamee ka biyyattillee yoo galtellee inshallah 300,000 sii guurra mana ati barbaaddu fi mucaa ati barbaaddullee haakimallee si geessina kun haga Xuqur Ambassaatti si geessina waan akka yaala guddaallee argatta. Kanaafuu nama keenya furmaata fiduu keenya irratti rakkinni ma argamee miti. Rakkina san ammoo hawaasa keenya warra mallaqaan nu gargaaree fi yaada nu gargaare namoota akkanaa kana qabaatuun carratti lakkaayaa Amadoo wanni rakkoo sani beektaa dura beektee rakkoo as deemutti jiru kana furmaanni dursuu qaba. Jechuu barbaade furmaanni dursuu qaba. Yaa sagalee cufee fi furmaanni akkamitti dursa ijoolleen hedduun warri amma dalagaa hin qabne. Warri amma dalagaa hin qabne haala keessan biyya galuu mijeeffadhaa. Achuma teettanii istireesaan of hin fixinaa. Istireesni mataan isaa dhukkuba yaran. Namni bishaan dhugu dhabeetiin baatii 2-3 dararamaa mana tokko keessa jiraatu. Kaleen isaa baduun laa shakka kana qabadha. Laa shakka. Kaleen ilma namaa bishaaniin jiraatti. Namni biyya san keessatti dalagatee waan jenne bishaan eessaa fuudhee akka dhugu warri biyya san jirtan ni beektan bishaanuma dhugaatii jechuudha. Kana waliin beekna jechuun dachii tanarratti jireenyi akkam akka taate. Osoo sadarkaa sanirra hundi keessanuu geettanii nullee boochiftanii ofiillee booyin nullee kalee nun dhukkubsin onnee nun dhukkubsin firee jaan nun fixin mee oluma ka'a dunuunfadhaa maaliin biyya galaa biyyatti waan ijaarannee harkaa waan qabdu dhiisaa nageenyi biyya ofiitti fayyaan biyya ofiitti. Amma nama bar waggaa haganaa Saudi Arabiyaa jiraachi booda gara na buutee isaa dhabneedhantu barbaay'atee Amadoo abbaa kiyya achi dhabeta jedhu. Obboleessi kiyya kunoo bara akkanaa achi nu bilbilaa amma gara biyyaate dubbi.
yaa jaran kuni maal ta'e yoo jettu achuma keessatti daaraa ta'e kun tallaaja keessatti hafe jaran eessaa fuudhan kun ammoo gammoojjii keessatti dhume jarana wallaahi rakkoo hamtu nutti deemaa jira rakkoo tana dursaa osoo rakkoon tun hin dursin warra du'e bar warra du'e baay'inna amma waa wayii si yaadachiisa ustaazii 2014 yeroo nurraa galaa jedhanii namuu gadi yaa'ee baagii fudhatee fe'atee nagaan biyya gale san wallaahi warri bara san gale jiruu ajaa'ibaa keessa jirti ijoolleen sun warri gattaa'ee biyya ofiitti dalagate maaltu akkas isaan godhe beektu dalagaa baratan salphina biyya namaa argan gattaa'anii dalagatan har'a ka hoteela qabu jira ka makiinaa bareeda qabu jira biyya ofii keessattuu dalagate akka itti biyya namaatti gabroomanii dalagan sanitti san qofaa miti baruma nama fakkeenya biyyoota waraana qaban akkasii yemanii kana keessaan qaxxaamuranii Saudi Arabiyaa dhaquuf hawaasni ijoolleen karaa dheeraa kana gammoojjii dheeraa kana keessa deemanii lafa gartee ammayyuu achi dura dhaqanii beeka. Kanaaf namni biyyaa ba'ee waa carraa agartee namuyyuu biyyaa ba'ee waa carraa riskii barbaadachuun waanuma bareeda garuu immoo gara deemaniif kallattii itti deeman laallachuun baay'ee murteessaadha. Warri na duraa achi maal fayyadame waan jedhan yaaduulleen barbaachisaadha. Hedduu ijoolleen gara Saudi Arabiyaatiif Yemanii kana deeman baay'ee miidhamu gammoojjii keessatti ka achi ga'u caalaa ka karaa dhumutu tara. Ammoo akkasuu ta'ee bar ammallee ittuma deemu jira malee dhaabbatutti hin jirani. Namni ittuma deema deeyilii ittuma yaa karaa sa'ima yaa namni. Kanaaf haga danda'ameef rabbi hawaasa keenyaaf furmaata haa fidu. Namuu akka qaamaan dhaqee argu bara amanuu dide. Asiin dura baatii 2-3 waa'ee kana haasaa ture asirratti yaadattan yoo ta'e sagantaa qabadhee waa'ee mana xalabaa irraa bahu waa'ee dalagaa warra karaa asiin karaa galaanaatiin deemaa jiru kan baatii 2 guutuu guyyaa kamisaa irraa haasayaa ture. Haga danda'u tokko hubannoo asirra kennaa ture yoo namoonni yaadatu as jala jiru jiraatu. Warra gaafa san rakkoon ijoolleen rakkoo guddaa keessa kufaa jira warra mana xalabaa keessaa bahan akka ta'e horannee irra geennee jira. Yeroo mara dalagaa walitti dhaabattuun hin argamtu. Yeroo baatii 4-5 dalagaa malee taa'antu jira. Dalagaa dhabanii. Warri mana xalabaa san keessa jiru haga feete yoo aramni illee miite yoo cinqite illee bilisummaa qaban yoo fedhan ka'anii biyya isaaniitti galuu danda'an. Maaltu biyya isaaniitti isaan galcha? Arabuma saniin gadi baasii nagalchoo jedhe paaspoortii ofii harkaa qabaa takka. Seeraan dhufee 2. Warii ofii osoo barbaade funyaan qabee irraa seeraan fudhataa 3. Osoo dhukkubsattee mana yaalaa dhaquu dandeetti 4. Mucayyoon tun amma akka mana yaalaa dhaqxuun hin qabdu. Hin kijibee jaran. Luga wallahi. Mana yaalaa dhaquu. Carraan isin qabdu eegaa jirtu maali? Wanni feete si haa dhukkubtuutu yoo karaa seeraan alaa gara dhossaa waan dhuunfaa kanneen haannaan haala saniin horii wannaan dhatteen ala yaraan kun marri cufa. Eega kun cufamee maaltu si hafe biyya teeti galuu malee wanni biraa seera. Biyya teeti galuuf waan xiqqoo si barbaachisa yoo makka obboleetti teennaallee cinqaan si jabaattee gabbaatee Oromoo kun rakkoo ganaattu narra harkaan naqabaa biyya nagalchaa jette Oromoo nima si galchiti. Asiin dura mucayyoota akka wallaahi kun asumarratti Aminaa jedhaniini baatii 5 guutuu taa'ee jette dalagaa malee Dubaay kana mana xalabaatii baate. Biyya haatiin dhukkubsatti waan kaardii bittee haadhaa bilbiluun dhabde yaa jamaa. Eessa jirti silaa Dubaay biyya namaa jirti jecha dalagaa baatee namu akkasi beeka. Dalagaa dhabdee waan kaardii haadha isii dhukkubduu bilbiltuun dhabde. Abboo keessumaan dhuftee na barreeffattee meena dubbisaa rakkoo jabdu na jiraa. In dubbise. Abboo wallaahi hin boo'ee imimmaan na boochifte akka waan inni isiin na himate. Asumarra qarqaarsa obboleeyyan ta'e na guurtee fi mucaan tokko Mustafaa Heebboo hin beektaniin Mustafaa Heebboo Ustaaza. Wallaahi horii ufii baasee osoo namni horiin guuriin horii ufii baasee porososii hunda fixee fi ka paaspoortii hin qabne waa cufa fixee fi gara dirhama 3,000 baasee waa mara fixee fi
achi booda warii ufii kan namni galcheef ijoolleen Dubaay keessa galchiteef illee akkaawuntii ufii nutti kenne warii ufii kafalatee 57,800 akkaawuntii isii bansiifsee akkaawuntii irra galcheefi haadha isiitti galte haati isii guyyaa 3 bultuun fayyitu seetanii ajaa'iba rabbi. Allahu akbar. Wallahi billah footoo na ergite as jira. Mucattiin naannawa sanii waraanni jira. Gara magaalaallee deemuun danda'u liifii seenee gaaf tokko uummata keenya kana galatoonfata jetti sanuu ajaa'iba. Gaafa isiin dhufte footoo haadha isiitiif isiillee wallaahi asirra baasee isiillee uummata kiyya galatoonfata malee hafu jetti. Waan agasii guutuu agartanii uummanni keenya agalchuufa namaa ta'a rakkoon dhugaa jiraannaan. Taanuma obboleettii teenya sillee sanuma simil keessee rakkoma dhugaa asitti jirtu simil keessee rabbi nagaam jedhee si galcha. Abdii horadhu ilmaan tante jabeeffadhu. Teenshinii garagaraa rakkoo cinqii keessa seentee ilmaan teessirraa miidhamini ilmaan tante haftee keetti atillee watakkan taatu ilmaan tee jabeeffadhu tanuma siidhaamna taani sheeka kunname amma namni fardi si barbaachisu obboleettii teenna fatiya sheeka kenna kuno ammaan tana ofii isaaniitti 500 si erga jedhanii namoonni biraallee kan itti niyyate kuno isaan irra si erga sammaraa gaafa ati fatiyaa wal geettan fatiyaa irra si ergan. Fatiyaan porososii kan keessii goote haga yoo wanni kan keessii fi telispaazeen keessii dhumate muhee dubbiftan tikeetta sii mura. Tikeetta sii murraan eerpoortii Itoophiyaa Oromiyaa Boolee Gabbuunaani Ahmad Bosona Baalee watakka abbaa fedhee hirmata kunu haganuma dubbinte dhumattee jirti. Taani rakkoo sitti jiru mana jireenyaatis abbaan manaa kan eega qabaate mana keetti galta. Taani obboleeyya Adaamaa eega qabaate obboleeyyanii galta. Rakkoo sanirra si jabduu jiraannaan nutti deebi rabbumatu jira warri har'a niyyachuu si barbaade guyyaa sanillee si niyyata kanuma siin jennaa wanni biraa wanni si dhaamnu jirtu ulfaadha rabbi isin milkeessoo uummata keenya wallahi. Ayyee gumii kootu seen ergattee jirta gumii ayyee kootu. Inshallah. Aye. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. درسي وان كابوري. أي شيء. رب فياسني عاكن. جزاكم الله خير ولتدين. رب فياسني عاكن. بأسر في أجل ولين ركنوا تنال ربين إنه أجر جارو تشيك كمري تنال. أبشيرا مي برو. برو راه جدا سجن. والمريانة قويا اتقونا sagantaa boruni qindeessa garuu guyyaa 27 godhuu fedhe mee sanbata guyyaa sanbata roodoo goone achirra guyyaa 3 irra hojjechuu qabna waan sanna fakkaatee hin ulfaata wanni sun inshallah mee keessa level kunnamna akkawanti illee hin qophoofne waliin haasofna waamara tadeetile inshallah Mo'allee na jabaatu kagaaf sanillee inshallah hawaasni keenya warras jala jirullee ajaajabdu wayitiin isinitti ba'aa jirra. Warri makka waan asiin dura isinitti hin fidin isinii fidaa jirra warri makka asiin dura waallee isinirra hin finne. Ammoo waan isinirra finnu kun waan isin maraa yaachisu inshallah wallahi nama ajaa'iba wahiiti inshallah mee sagantaa naa qophaa'u. Siboda wal bachifna jazakumullah khairan yasan isan ille namni tokko bira daitani livi no fitta yo rabbi tanille mata kesse ayye Usmano bakka inshallah wanni wante hawasa keena rabbitu bakka nu buuse sille rabbi bakka buuse alhamdulillah dawatan furra kanama tokkoti miti ganna barana waan keessa baanee beeka jechuudha. Godina Harargee keessatti waggaa lammeessatana Boorana akkasii gaafa beelee Baalee waan wajjin taane kan ammoo ani dhugaa rabbitti osoo ifatu hin ta'in alhamdulillah akka carraatti lakkaayyuu maaliifi rabbiin hawaasa ofiitii bakka nama buusanii akkana godhuun kuni rakkoon ammoo haga danda'anii mafuruudha ilaa yoomal qiyaamaa kun ittuma fufaa. Ahmed keessa kan dubbisime waan tokko waan si mijeessuu danda'u jira waan waliin dalaguu dandeenyu jira.
karaa gargaarsa hawaasaa kanaan keessaa na dubbisime naasullee. Follow deebisi bakka ayya inshallah. Kuni waan hin dhumanne ila yoomal qiyaamatti fufaa akka mataan sin dhukkuneechaa jedha bara Usmaan. Karabbuu bakka si buusee akkatti falmi guyyarraa dhaabadhu. Osoo akkatti uummataaf falmitu akkuma Haji Zubairii sanfaatti ganda akaraa deemna mala inshallah. Hawaasa keenya osoo kama carraa kana arganne aga jiruun teenya jiraattu tanuma dalagaa khayriiti jechuudha. Osoo dhuunfaa keenyaan tahin martuuyyuu namni baay'een rabbiin jazaa sana deebi'u waa'ee dhuunfaa isaatiif asirratti hin dubbatu. Karabbuu hawaasa kanaa bakka nu buuse malli hin jiru falli hin jiru kanaan dura gaafa waggaa kudha wanni Saudi Arabiyaa keessa ture wanni nun dubbatin hin jirtu qabsoon ani kaasayyuu waan kana waa'ee dubartii nama afuriin gudeedamtee maal taatee waan hidhaan nurra ta'ee ani jaan qaaman achitti arge aaree mala dhabnee rakkoo kanutti fidee wayyaanedha jennee wayyaanettuu kaane rakkoo sammuuteen akka nutti fide amma argaa jirra beeta kuni waan furmaata argatu miti ilaa yoomal qiyaama akkatti fufa jechuu maaliifi kun duniyaan addunyaa sittinul mu'mini jannatul kaafir jedhanii beeta duniyaa keessatti rakkin hin dhufu ganda rakkinnaa keessa jirra waan taateef gandi nu jirru ganda rakkinnaati jannata gaafa ganda jannataati gandi rakkin hin jirre kuni rabbiin maaliifi gaafa uumu hoo maal jedhe wal dabarsee uume alhamdulillah rabbiin carraa kana nu kennittu waan gaariidha warra nu wajjin dhaabatanillee rabbi jazaa haa deebi'u muhee sheekota atillee rabbi jazaa haa deebi'u muhee sheekota atillee warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum salaam warahmatullahi ya Ahmad wa salaam warahmatullahi Waalaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sunin jira jira naga san fuuda jira. Eege assalamu alaikum jedhani waan dhibiin nageenya dhibiin kaduubata finjirtu kaan immoo yoo ya nageenyi sanbaraada sanin jedha booraan irraati jedhee na seensisa sanin jechaa ture meere doktori Ahmedin hin bahe sorry ayye haa taatuuti Onna isaatu baaseen maal jettame isaan barbaadanii Lakki sanumaa kan cufaayyuu san ijoollee Oromoo bakka tokkotti argachuun kiyya natti tola immoo namni ananii qabatamatti miidiyaa hawaasa kan gubbaatti fuuli beeku ka hojii inni hojjechaa turellee gizee hedduu fi faan deemeetiin faan isaa dhaadhee guldeemaa ture isaa waan ta'eef gartee dubbii isaa qabadhee malee namuma Oromoo barbaada nama Oromoo tokkollee taatu lamallee taatu sadiillee taatu hawaasa qabame cufaayyuu gartee inum barbaada rakkoo dhuunfaa kiyya dhibiif yookaan immoo haaja dhuunfaa kiyya dhibiif itti akkana qabaa rakkoo akkana qabaa jechuuf hin dhumne silaafulleefuu namum goomuutti yookaan namum fooyyee qabutti walitti qabamaa wanni an jechuu dhufee waanum koomuniitiiti waan uummataati wanni uummata immoo waan jajjabdu waan uummata yoo saniin jedhi immoo waan olla tokkootii miti waan gambi tokkootii miti waan Oromiyaa kuta tokkooti Oromiyaan akka malee bal'oo Oromiyaa bal'oo keessa immoo gartee hangafaaf quxxisuu jira by the way Oromiyaa bal'oo keessa Booranee acha aanaa Sikoo mandoon gartee sadaffaa irratti argamte warri hontoo madaarimuu ka Gujii waan jidduu jiruuf nu olla jechuu barbaade warra Baalee ka Arsii ka asiin gartee Oromiyaa guutuun nu warrum tokkocha Booranee akka jajjaba jira nami du'aaf jireenya gidduutti argamaa haati Booranaa abbaan Booranaa nami bobbaafateetiin galfatee elmachuu jiru hin jiru waatiyyee qoqqobaa dhowwinee gorbu bobbaasuun hafee jibootii wal cabsitee sangoota holaasuun hafee dabboon culanii guurtee qoda qoraasuun hafee ijoolleen aanan quuftee burre taphachuutti hafee gololii goduu ayyaa dargaayyee baasaa tahee jaarolii dambal buleetti addeessii horii dhabee guyyaa isii malee duu jira. Walumaa galatti wanni Boorana kun gartee akka malee babal'attee bifa durii kanamii beekuun irraa ganni shanii nurra oolee agayyitillee shanii nurra oolee
Dachi rabbi tan ta'immoo agayishanii fi ganni shanitti roobin isanuma waan isii yaada. Okay, network taddaan badana fakkaata. Inda gaama. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Oma dhagaamu wanni kun. Ebar wayin isiniin juuftiye biye. Umi mee eegiti deebita hayyee dubbadhu fatiya. Maali gargaarsa obboleettii keenya karatti hin dhaabina. Namni biyya kanarraa Itoophiyaa galuun xiqqoon jabaataa beektanii. Ani waan jireenya asiitii niin beekaa jireenya biyyaatillee niin beekaa beektee nama yeroo gabaabduuttillee asirraa galee ammaan deebi'ee biyya tanatti amma isin nama waan takka hin qabu yaani rakkootiin jira ilmaan kiyyaannan hin qabu jetti. Amma obboleessi kan yoo tikkeeta muree fi fakkeenyaaf namni hanqadin duusi gargaara malee beektee sayyuu ta'ee deemichi deemtu kun maallaqa. Ani ammoo akka mataa kiyyaa akka nama tokkoo if qabeetiin fuudha jeeti. Waan ambaasiillee niin geessa garuu waan meeshaa ilmootiin bitattu feeti waan aannan ilmaaniitiin bitattu feeti ambaasii wayii kafalama jechuun kafaltii hedduu qabdi guu asirraa baatu. Namni kun nama seera hin qabne nama seeraan ala ba'uu deemu laaspaasee hogguu deemtu laaspaasee maallaqa kafalatti ilmaan kana maallaqa waa bitattee baati gargaarsisii dhaabbachuu hin qabu. Warri Suudii Arabiyaa keessa jiru obboleessa keenya kanarra gargaaree waan danda'u harka isaatii walitti qabee fidee harka siiti kannee fi waan bitachuu feetu waan ijoollee siitii godhuu feetu godhatti akka baatu jee yaade beekte. Yaa amma bari inni isheen ofii isaaniiti iyyuu riyaala 500 galchaaf jedhanii obboleettiin tana akkas 200 jette. Inni yoo 500 galcheef laaspaasee eegallaa irratti 250 akka mataa isiitirraa kafalti ka ilmaanii akkas. Ilmaan bari ilmaan xixiqqoodha ilmaan waan laaspaasee barbaadu natti fakkaanne. Haadharra dhawama rakkoon qabuniin beekaan ilmaanis niin qaba ilmaanis galchee laaspaasee hogguu dhayitu 250 kafaltii qabda achirraa namni kun wahiini siifi beekadhu namni amma warri calabaa bahee waan kafalatu qaba akka nama seeraan deemuuti miti kafaltii qabda. Saniifuu jechuun waa hedduu isii barbaachisa waan karaa biyyaa baatuuf waa hedduu barbaachisaa jechuu kiyya. Waan 500 fi tikeetiin isii baasuu miti Suudiirraa jeeti. Namoonni biraallee barka sheekarra qarqaarra jedhan jira fatee asii. Ka sheekarratti hin gargaarra akaawuntii sheekaa jala barreessaa turre yoo waan isinii jabaate ammas nuttuma himi atis nuttuma deebii nuti gaafa. Ani rakkoon qabu ani mashwaara raanfadhu niin geessa ambaasii niin geessa. Irraa feetan jenne barmaanoo ariifattane namni akkasii. Asanin baanu bar jechuu kiyyaan siin rakkoo jirtu kamuu nutti hin gahiisiin jechaa jira. Barsanirraan jenne anisi jechuun hogguu Suudiirraa baatu nama jechuun waanin asirraa bahee beekuuf anis haadha ilmaaniin ture waanin Suudiirraa galee beekuufis kanin keessa sii himu jiru hogguu asii baatu waa hedduu isii barbaachisaa jechuu kiyya gargaarsisii akka hin dhaabbanne namuu dandeettii isaatii warri Suudii keessa jiru iyyanii fi sheekarratti waan dandeeyyan namuu akka 100 akka danda'u kan riyaala 50 danda'u beekadhu har'a nuti namni tokko waan qarshii takka yoo irra